Sille bisuuf ture erga dhiifama gaafattee sii dhumate. Kanas dhumateera. Wallahi keessaan sitti hojjetaa ture Mubaarak. Wallahi rabbi si baase mubee rabbi si baase alhamdulillah. Dhiifama ijoollee koo dhiifama. Ijoollee ilaa biunaan jedhame ijoolleen jimmaa. Rabbi si baase. Anu sirratti bobba'uu kee waan kana. Jimmalee maal akka fajaran. Uummata ilaa biunaan jedhaan tokko. Yeroo dheeraaf waa'ee manguddummaa kana dhiisi siin jedhee na didde yeroo hundan dubbadha quba qabdaami anuu taraa sirratti bobba'uu kee warra qaba wallahi. Akkanan seene ijoollee koo. Jaarsummicha keessaa dheeraa. Mubee sagaleen koo jira? Injira iyyuu kodhiisa tara waan dabalii bakka reeffan dhiifama gaafadhee kaara mallee qorrinne dhiifamichi. Qorree ka'u. Waa gaaftee natti kan. Qoy ka waa jedha mubee waa jedha dhiifama kee godhannee jirra. Mubee kiyyaa wanti kun kan hojjetame kaleessaa sigalee miti saa dheeraa silaa qabdi ture. Wanti mallee siifuu ayyuu namni garuu dogongora mubee please nan qabini namni dogongora garuu ituu dhiifama jechuudha ituu onni sirraa dhiifama gochuu barbaadde jechuudha yawwana jechuudha viidiyoo hojjettee uummata jimmaa soorii jettee jechuudha viidiyoo hojjette ture sigalee miti maaliif jennaan kun xiqqoodha xiqqoorraamu waa tokkoyyuu nuti hin barbaannu. Bakka dhiifama kiyya fudhatanii tulitii ijoollee dhiifama siin jedhaa bakka dhumateera. Mubee ati hojii keetti qaxxaliiti ajandaan qabbanaa'eera kalaas ijoolleen keenya miira keessa. Kalateena wallaahi ilma Oromootiidhaan jetteen naniyyi tarii waa bakkeedha ajandaan haa qophaa'e waa'ee gargaarsaa iyyuu yoo ragaa namni 10-15 alaafinatti fudhate malee ittiin galu. Namni wayii dhaggeeffadhaa Oromoo waan gudii isinitti dhaggeeffadhaa diraamaa natti hojjetame kaleessa. Nama wayiitu ajaa'iba dhaggeeffadhaa utuu isin bira hin gahin. Qusul minaamin kaalloo attaasaayyin ishii tiktook isa bishaan yenee tigreelloo miqqaaxan. Nama wayii nama fayyaa natti arginan dhaggeeffadhaa. Nama fayyaa qabu biyya Hindii dhaquu fi maal gochuu kalee tokko jalaan fashalaa'e. Kalee tokko akkamitti kaleen tokko fashalaa'ee Hindiitti ajajamee keessaa bahee tokko jiraachuu danda'a jennaan dubbii natti naanneessuu barbaadan waraqata fidaan jedheen sagaleen qaba ragaasiniif gadi baasa ta'an rabbuun fayyaatti naa deebisu. Wallaahi al'aazim maal jedhan nama fayyaadha. Booddee yeroo nan ilaalu wantichi diraamaadha. Diraamaa nama shiira sana keessa jirutuyyuu naa bilbilee mubee. Wanna kasi sitti dhufeeraa naan jedhe jedheen eessaa nama biyya faranjiitii naa dawwale sitti dhufeeraa eeyyee wallaahi na azzansiifte hin dubbatinii naan jedhe garuu rabbumatu afaan keessa waan akaa'u ergan barana dhiiga dhabee dhiiga nama wayii biyya kanaa fudhadhe waan keessa taa'u dideera dhiigicha ta'e hin beeku malee nama icciti hoggaa dhiigdama baachuu danda'uun maal naan jedhe namichi hin dubbatinii naan jedhe sharri kanasitti hojjetamu laalu kijibaan maallaqa walitti qabsiisanii ka'anii kijibaan waliin nyaachuuf nama fayyaatti kadhate siin jedhanii maqaa si balleessanii olennaan jedhe. Kun barnoota naa ta'eera Oromoo koo dhiifama naa godhaa namni yoo dhukkufate yoo xiqqaate namni ganda sana fakkeenyaaf jimma keessaa wanatti fidame nama 10 gadi ba'ee dhugaadha dhukkubni isaa dhugaadha itti gaafatamummaa fudhanna yoo gastii guutanii naan jedhin awwayitti galaan jiru waa hedduun nama marsee jiraan marfameeraan sini galee kana qubanaa qabadha kana booddee. Eso kana yooma tu ragaatti barbaadu yookiin du'a ta'a. Rabbiin sana ajjeesini. Ragaa malee kana booddee ragaa manaa kimiyyuu hin fudhu kana booddee ragaa manaa kimii fudhee keen uummata hin beektu mucaa kana namoonni ollaa hin beektu dhuguma dhukkubfataadhee namni beeku 10 yookiin 8 amma gastii barbaadu ragaa yoo ba'e malee hin fidu. Sharriin ana lafarraa balleessuudha hojjetamaan jirre hin jiru. Yaa Rabbi agadhaa bagana eeddee ammas na eegi. Rakkataa immoo barbaadee maallaqa kafalee fidaa naan jedhan. Mee rabbii jedhaatiidha. Rabbii jedhaa laalaame. Kun akkanumatti natti dhufaana. Intala kanaa waliin jaallannu. Wal arrabsaa turre yaadattu zad. Mucaa kanaa wal arrabsaa turre dheengadda. Gargaarsi uummata keenyaa mana Mubaarakittiin hin ta'uu jettee viidiyoon irratti dalagde. Maal abbaa keessi dhibeen jedheen ijoolleen jalaas arrabsuu eegalanii anis na arrabse. Amma immoo kabaja qabaafi kaleessa dhiifama gaafadheeraani maaliif Idris keessa galee jennaan Idris keessa galee naananii
obbo giftii ko dhiifamaati si maaltu qaccee Idrisiin achi wallollee jirra jechuudha isuma rukuma kana jennaan isiinuu si arrabsaa turte akkasi amma barbaadanii ilma Oromoo nu baraaruudhaaf ta'aa jirru kana kijibaa. Mube. Tagali. Kunillee qoratamuu qaba. Namoo hin geggeessa qote. Shagagiitu kawanti kan biraa bara dhuja baadhuuti. Ciao. Deemi naala tullaalee akkana kunoo kana si godheetanii. Kunillee qoratamuu qaba. Akkasumatti. Mubee koo. Namoo hin geggeessaa rafa yaa. Shagagii. Mube bannaati waa wayisi karadhaa irraa takka hawaasi karadhee beeku. Maa inni? Adraa. Wanta si karadhu mana kee baniin jedhula. Mana kan kootti abdii wajjin sagantaa qabne mana kootti goonaa sagantaa sana. Ati immoo dhuftee gastiratee seenuun as tabaabbartuu nuun kadhattuu ijoollee. Gurbaa tokko ijoollee aanaa gommaati magaalaa Geembeen beettee yaada Mube. Geembeedha ijoollee Geembeeti dhukkuba onnee dhukkubsatee Xuqur Ambassaa isheedha Musa Finfinnee jirutti maallaqa 770 maal gaafatamee hanga 800 wayii wallaahi dheen gadda mana banee fi hanga qarshii 200 sassaabeeraa fi gareedhe waan ragaa qabu waan waraqaa qabu keessoodhaan siifan ergaa hundayyuu ijoollee sabara kootii fi hiriyaa kootii fi hiriyaa isaa ati babdiini hin beennaa itti gaafatamummaan fudhata yoo sin jettani sini wajjin hin jira. Hiriyaa wajjin guddanne Mubee. Waa tokko rakkoon qabu. Wallahi kunoo 800 gaafatamee 770 maal gaafatamee yaa 800 jechuudha. Wallahi dhibee hamaa dhukkubsatee gaafur qulqulluu algaa quraanyaa ta'ee jira. Isa irratti sagantaa qabannee naan dhuftee anaaf abdii gargaartee wajjin birrii mucaa kanaanuu guuttaa. Alaas bakka galatoomee obboleessa koo. Abshir. Mana banaatiif sheernaa godhaa nan nufa barbaadan siniif hin bana. Wanni siniif hin taane. Mubee betillu qarga weewu. Yoo betillu qarga shaan. Eski astagillat. Maan no astagillat. Astagillat nagro. Chigel waayo chigel. Waraabaa biqiltuu waraabaa boole. Assalamu alaikum. Jirtai. Jira alhamdulillah kam jirta boleso. Wada fitu. Maqaan keenyunni nagaa maqaan keenyunni Zabduu Addunnaan jedhama. Takka tattala. Zabduu Addunnaa. Zabduu Addunyaa. Dhalataa naannoo kamiiti? Ichi Salaalee. Salaalee. Maaltu maal ta'e? Maal taate dhukkuba maaliif qaba? Kaansarii dhiigatiin naqe. Kaansarii dhiigaa. Okay. Ka doktoru gara ganaa nyinyi. Maqaan keenyu jedhama maqaan keenyunni. Maqaan kee Zabduu Addunyaati fiicha Salaaleeti. Zabduu Addunyaa Salaalee ayyee. Eski ka doktoru gara ganaa nyinyi. Birrii meeqa si gaafatanii dhiiga sirraa jijjiirudha? Mu maali yoo wantichi? Dhiiga jijjiiruu bichaa don taane qorichis በጣም ትውዲidha beektaa. Marfee nasi qorichi kenni marfee waraannamuutu Turkii fi Hindii bichaa jira innis na dhaggeeffamudhani. Kanaaf jaadira lama fitti argamaa jira. Dura dhiiga kiyyatu gadi bu'e dhiiga bashitaa kan akkana. Isaaf amma inni maxaaxanitti akkamuu dandeessu naan jedha. Tiktokii qabdaati? Tiktokii fayyadamu akkuma tammi feesbuuka minaa asin takka taatala malee. Asli faasii. Ayyee birrii meeqa si gaafatan amma dhiiga jijjiiruudha? Dhiiga jijjiiruu bichaa don taane amma magibaa raasu dolaara 5,000 kaffallee magee galchine. 20 hanga 45 gaafachuu danda'a. Isa keessatti garuu gabaabsitee amma 35 daftee fayyitee bahuu dandeessaa jedhan hin beekamu. Kiffiyyaa nama Dolaara 35. Kiffiyyaa amma maalitti wasananii too dhaabataa godhanii nutti nimmi. Okay. Meme biyya maaliif jettani biyyichi? Beeruuti asin jirtanii miti. Eshi Beeruuti. Meme Zad እስኪ ዶክተሩን ታገናኛለሽ? ዶክተሩን አገናኝ።
ማን ዶክተር ዛሬ ሙቤ እሑድ ነው ዛሬ ዶክተሮቹ የሉም ገባ ነገ ነው ስንት ብር ነው የጠየቀው ለመድኃኒት ብቻ 11 ሺህ ከምናምን ዶላር ለመድኃኒት ብቻ ትናንትና የተሰብስባል ትኬት እየሸጥን ነበር 11 ምናምን ሺህ ዶላር ነው የተጠየቀ ለመድኃኒት ብቻ ዘመድ የለው አንድ መድኃኒት ብቻ ነው እሱ ራሱ እዛ ውስጥ ባለቤት እህት ምናምን የለው ሌሎች የሚሄድ ሰው ወይ ምስት አለው ወይ ኦኬ አከምርታ ቦሌቲ አከምርታ ኦሮሞ ትችላለች እሺ አከምርታ ቦሌቲ ኬኛ nagaa keeti nagaa alhamdulillah akamjirta tiktoki qabdaat een qabaan na hordofta snordoof maanu himuu diddire waan kana namootatti himaatuma jirra bar maallaqa meeqa gaafatame mucaan maallaqa haga amma dhaabbataa nuun jenne garuu 35,000 45,000 haga singaa Tiga jijjiiruu jedhanii seenuu qofaaf seenuu qofa kuma doolaara 5,000 seenuu qofaaf jechuudha gaafa as seenu qofa 5,000 kaffallee seenu doolaara 5,000 እሺ አማ ወረቃን ጅራ kan jarri maallaqatti isin gaafatan waraqaan kan kaffallee seenne jira garuu kan ittiin si gaafatan nu barreessaa jenneeni siniif barreessina nuun jechaa jiran. Doolaara 35,000 haga 40 gaafatu jechuudha. Akkasiin jedhama. Mubee kan marmaraa. Amma dhiiga jijjiiruu jechuudha. Amma dura qoricha kennuuf natti fakkaatee qoricha nu ajajan nu asittuu argachuu hin dandeenye. Ergasii booda dhiigni isaa gadi bu'ee jechuudha dhiigni adii gadi bu'ee innis erga sirratee booda qoricha kana maal kennanii fi san booda natti fakkaata kan dhiiga jijjiiran. Mee doktoroonni Oromoo yoo akka carraa ta'ee sa'aatiin kun sa'aatii keessanii biyya faranjii warra jirtan obbolaan keenya beektonni lakkoofsa torba nu barreessaati ol nu galaa akkami kaansariin dhiigaa kuni furmaanni isaa maal ta'a isa jedhu gargaarsuma nu godha gargaarsa yaadaa jechuudha. Akkasumas ati immoo tiktookii keetiin mee seeni kottu tiktookii keetiin kottu seeni Faisal. Warri waa'ee kanarraa beektan kottaa ol galaa torba barreeffadhaati. Doktoroonni Oromoo yoo as keessa jiraatan. ቲክቶክ አስገቢያት ዘድዬ። እሺ አሁን ስሟን ንገርና እንትን አድርጓት ፎሎ አድርጓት ስንታለሽ ፎሎ ለአንቺ ማለት ነው ሙባረክ ሙሰማ በይና ግቢ በሷ እዚህ ላይ ግቢ። ይኸው አገኘች። ይኸው አንድ ቁጥር ጻፍለት አንድ ቁጥር አሁን መጨረሻ ላይ የላከችው እሷ ናት። አሁን ሲምቦ አገኘዋት ፎሎ ራሱ አድርጋኛለች። በጣም ይገርማል። ሲምቦ ለሚቲ መቃንኬ ሜ ዶክተሮኒ ኬኛ ብዮታ አሜሪካ አውስትራሊያ ካናዳ ብያ ደዳ ጅርተን ለካስተርባ በሬሳ ወልገላቲ ኑ ገርጋሩ ደንዴሱ ቆይ ሲምቦ ሚውቲን ጎዳ ሲምቦ ለቲ ብልብለ ጌት ከርቴ ብልብለ ጌት ይሰብራ ሙቤ በጣም ይሄድ ከሷ ጋር አውሩ ጨርሱ። እሺ ተባበሩት። በጣም ዘድዬ በጣም እናመሰግናለን። ወላሂ ሁለታ ከፋ ያርገን። ያው እንደዚህ ነው የምናውቀው፣ ትግራይ እንደዚህ ነው የምናውቀው። ሶሪ እንኳን ማርኩ ይላል። ወላሂ ይኸው ትኬት እየተሸጠ ነው። ትኬቶች የእርዳታ ትኬት የቤተክርስቲያን ምናምን እንደዚህ የተሸጠ ነው። ትኬቶች አሉ። እርዳታ በተክርስቲያን ይሄ ብር በጣም ብዙ ብር ነው፣ አቅማችን በላይ ነው። ብዙ ብር ነው እናውቃለን። እየተሯሯጥን ያለ ነው እኛም። ኦኬ ቴንክ ዩ እና ተባበሩ። ቻው። አመሰግናለሁ። ሙሉ እናመሰግናለን። ሁለታ ከፋ ያርገን። በጣም እናመሰግናለን። በጣም እሺ ሜ ፕሊዝ ኦቦሌቲኬን ቪዲዮ በኒቲ ብረካይ እሺ ቪዲዮ በኒ ሚውቲሩ በረታው ሜ ኡመንዲኬኛ ዶክተሮኒ ሃዮኒ ፈይሰል ዶክተር እቶል ገልተሚቲያቲ ሲኒንጀን ያቲ ሚውቲ ቀበዶቲ ቪዲዮ ደሞ በኒ ነው አገርሲሲ ፈይሰል ማሎ ጆቹርታ ሪፖርት ኮነርታ አስተስተሴ አታ ኮቶ ላ ሐውለ ወላ ቁወ ነምነ ከላ ቁዋ ቆታራ ጁላ አባ በርባ ደተ ቡሳ ዋሲን ጀዶ ቆይ ነማ ኦልጋቻ ማላን ጀታ ቆይ ዋይ ዲ
dhiiga ምናምን እምቦስተን ነው ቡዜ Eenyu waamiin maskii mangee. ቆይ jarri keenya namni doktoroonni biyya adda addaa jirtanu please waan kana irratti yaadaan illee nu gargaara akkama goonu maaltu maali dhiigni kun akkamitti jijjiirama doktora argannee gaafachuu hin dandeenye nu modeerii fi maskii gaafadhu maali jarri beekochuudha doktora Yaa obboleessi sidheen gadda kanaaf fayyee ture akkasitti biyya Hindii deemte kanaaf asiin jedhe. Waasin wantan sin jechuu barbaade waraqaa ittiin raajii kaa'anii waraqaa ittiin dhukkubni akkasii qabda jedhan ergaa fuudhidheen gadda waan guddaa wayiniin mudatee fi mataa sirraa sobeetu jira. Nan gaafadha kanas maqaa doktoroonni hin jiran fakkaata saatii kana namoonni ishee amma maal wayyaa haala kamiin waan qabnu bira dhaabannaa haala mijeessaa mee Oromoo haala kamiin gargaaruu dandeenya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ روبي بن فن. أقول لك الشكيتي في جلتومي دكتورة. مسكي قطمي. حاضرينكو لكوساتي توري بيتا هكاستي توري. ماشي. dhiiga namaatu kennamee jennaan inni tokko argamee jennaan xiqqoo wayyaa'ee ture garuu akkuma kana dhiiga adii qofa mul'ate ture beektaa? Dhiigarraa dhiigatti darbee deemee dhiigni sun naqee dhiiga diimaa ta'eef beektaa? Ayyee dhiiga namaatu kenname jechuudha? Dhiiga namaatu kennameefii ture. Dhiigachi suni dura marammaramee kee yoo dhiigni jaraalacha wal fudhatee geeffamee dhiigaa bichaa sanaatti nama asii galee dura marammarama dhiigachi suni. Maali gaa nama dhiiga Oromoo dhiiga ruutii keessa jettan mee qottaa ol galaa kaa dhaqaa dhiiga kennaa walitti buusaati. Birii miidhagina furu. Biriidhaaf jecha du'aa ilmoon namaa. Mube o pilaasii eenyuute? Isaa fayyisuu bira dhaabbannaa inshaa Allah. Dhiigni isaa maali giiftii koo dhiigni isaa maal barbaada giiftii? Dhiigni isaa waan ta'e gaafadhu. Dhiigni isaa maal barbaada nutti himati? Beeruutiin keessa ijoollee mana badaamii xaqlaallaa gadi baafnee dhiiga xiqqoo xiqqoo kubbaa tokko tokko kennanuufi. Akkadame dhiiga mube hin kenna dhiigni isaan kennama malee dhiigni ganaa gatii hojjetamuudhaaf mubaarak. Dhiigni kana hojjetamuu barbaada. Kana hojjetama gadi ta'e garuu immoo dhiiga yoo dhiigni garuu inni hojjetame dhiigni akka inni kennamuuf akkamii yoo namni dhaqee kenne kan isa hojjetamee jiru kennamaaf. Yoo hojjetamee jiraate inni amma namni kennu amma hin ta'u garuu immoo baay'inaan yoo namni kenne dhiiga dafanii qaqqabsiisuu hin danda'u. Maali gaa Beeruutii keessaa nama dhibba tokko dha ijaara. Jechuun jechiifamee beektamu bee. Dhiiba oi bakka buufama waa'ee dhiigaa dhaggeeffadhu. Inni gaamaa giifti waa'ee dhiigaa rabbi isaaf hadhiisu Alii Dirisii namoota hedduu biyya kanatti harkatti du'an namoota hedduu dhiiga fuudhaan ture. Dhiiga yeroo fuutu dhiiga geessitee bakka buufteeyyi geessanii dhiiga bakka buuftaati. Innaati dhiiga kennite ta'us ta'uu baatu dhiiga qulqulluu taanaan abbichaa waan taane Yusuf kan fuudhaniyyi bakka buusanii nama biraati dhiiga lafaa qaban immoo namaa kennanii akkas seerisa. Kanaa jennaan ijoolleen beeru jirtan. Ijoolleen beeru jirtan qo'ee obboleettii keenya gaafadha. Obboleettii keenya dhiiga filadhaa siin jedhaniiru simboo mi'uutii irraa kaasee tokko irratti dubbadha. Inshaallah kanas baraarree seenaa hojjenna. Simboo. Dhiiga isaa keessa kaansariitu jira waan ta'eef ammaaf dhiiga kennaa hin jedhamne jechuudha. Namoonni waa'ee obboleessa Meskii Mangee dubbistan san akkasiniif galuu danda'a. Akka simboo akkana jedhiin nama dhiiga maallaqa kana hunda hin qabnu geesse
dhiiga nama nuu kennu immoo hedduu qabnaa. Dhiiga kennaa maallaqa beektaa bakka dhiigaa sana nu bu'uu danda'a. Mubee na dhaggeessaa. Dhagaan jira. Wallaaluma nu haasofsiisaa dhagaa nama beeku. Kan nu barbaachisu barama dhiiga miti bara. Dhiiga kennuudhaaf obboleen shamarranii lama as jiran. Dhiiga miti rakkoon. Kaansariitu dhiiga isaa keessa jira. Kaansarii dhiigatiin qabamee jira. Maagaa beekaa wal dhugalchaa jennaan beekaa tokko dhabame waraabbanneerra. Post goone intina nama maal goona itti yaafanna malee namni waan kana beeku namni nuyi mun dhabame kura. Abbaa biyyaa. Doktorri siin beektan yoo jiraate dawalaa